Adoolessa 2021 dabareen kan oduu idileeti kan jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa ni tokko oduu idilee har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti himnaan Muhammad Fantaalleetiin jalqaba irratti oduu gaddaa qabna. Godina Wallagga Lixaa aanaa Sayyoo Noolee ganda lalistuu Geecootti waraanni mootummaa Bilxiginnaa ijoollee 6 maatii jalaa fuudhanii gaafa lama Jekro tokkoffaa bara 2013 naannoo Jamjam jedhamutti haala suukanneessaan ajjeesuu jiraattonni naannichaa Oromiyaa miidiyaan tokkotti himan. Maqaan ijoollota ajjeefamanii Usmaa'il Darajjee, Baarihuu Balaay, Kidaanuu Bulchaa, Sanbataa Maammoo, Abbush Abarraa fi Gammachuu Haftee kanneen jedhamanidha. Ijoolleen kun hundi isaanii umriin waggaa 12 hanga 20 gidduutti argamuu isaanii ibsuun jiraattota gidduudhaan namni naannicharraa Oromiyaa miidiyaan tokko dubbise tokko kan ajjeese immoo humna addaa Oromiyaa maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromootiin naannicha maddeeffatee jiru ta'us himeera. Ijoollee wareegaman kana keessa haala suukanneessan kan ajjeefaman Gammachuu Haftee fi Abbush Abarraa ajjechaa kana booda reeffa isaanii maatii dhoowwachuun kadhaa manguddootatiin fuudhamanii akka awwaalaman jiraattonni miira gaddaatiin Oromiyaa miidiyaan tokkotti himaniiru. Ajjechaa kanaan wal qabatee hoogganaa waajjira nageenyaa aanaa Sayyoo Noolee kan ta'an dhufeeraa nama jedhamu dubbisuuf yaaliin bilbilaa goone nuuf hin milkoofne. Gama biraatiin godina Horroo Guduruu Wallagga aanaa Amuruutti waraanni mootummaa Bilxiginnaa hawaasa nagaa irratti dhukaasa banuun himame. Dhukaasa baname kanaan ganda Hillaamuu jedhamu keessatti dargaggoon tokko waraana mootummaa Bilxiginnaatiin ajjeefamuun gabaafameera. Oduu kan jettaan guyyaa kaleessaa dargaggoo Muhammad Deeksisoo artist falmataa kabbadaa dabalatee namoonni hedduun mana hidhaa Hawaash Malkaasarraa gadi dhiifamanii jiru. Erga gurraan dhala Dabra Yuunivarsiitii Jimmarraa qabamee bakkoota garaagaraatti hidhamaa ture. Dargaggoo Muhammad Deeksisoo sanbata darbee Adoolessa 10 mana hidhaa Hawaash Malkaasarraa gadi dhiifamee jira. Baatii gurraan dhala Dabra waltajjii eebba barattoota Yuunivarsiitii Jimmaarratti bakka pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fi pirezidaantiin mana murtii waliigala federaalaa Ma'aazaa Ashannaa fi ergamanitti sagalee guddistuudhaan Firii Jawaar Muhammad Justice for Hacaaluu jechuun galma sirni eebbaa gaggeeffamu keessatti dubbate. Isa waliinis aartistoota dabalatee namoonni biroo gadhiifamanii jiru. Maatiin Muhammad Deeksisoo keessaa kan Oromiyaa miidiyaan tokko dubbise Sultaan Deeksisoo mirga biitiin haa ta'u bilisaan haa ta'u gadhiifamuu isaa malee akkamitti akka gadhiifame hin beeknu jechuun dubbata. Muhammad erga mana murtii aanaa Jimmarraa mirga biitiin gallakkifamee humna addaa poolisii Oromiyaa ukkaamsee ji'ootaaf dhabamsiisee booda sanbata kaleessa Adoolessa 10 bara 2021 gadhiifamuu maatiin Oromiyaa miidiyaan tokkotti himanii jiru. Muhammad Deeksisoo wajjin artist falmataa kabbadaa dabalatee namoonni baay'een bahanii jiru. Filannoo Itoophiyaa marsaa jaffaa paartileen mormitoota akka adda bilisummaa Oromoo fi kaafaa irratti hirmaatin kan waxabajjii 14 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti adeemsifame. Paartiin Bilxiginnaatu injifate jechuun boordin filannoo biyyaalessaa beeksise. Dhiphachuu dirree dimokiraasii fi hidhamuu hooggantoota isaanii hordofee abbaa ofii kaafaa'oon filannoo kana keessaa kan bahan yoo ta'u dirree morkattoonni ciccimoon hin jirre irratti filannoon kan adeemsise gareen Bilxiginnaa teessoo mana maree bakka bu'oota uummataa 436 keessa 410 arganneerra jechuun labsateera. Finfinnee dirree dorgommii siyaasaa jedhamuun beekamtu keessatti paartiin Bilxiginnaa keessaa magaalaa Finfinnee paarlamaa keessaa qabdu 23 keessa 22 qabatee kan yoo jedhamu naannoo Oromiyaatti teessummaan paarlamaa 178 jiran keessaa filannoon kan irratti gaggeeffame teessuma 170 yoo ta'u isa keessa paartiin Bilxiginnaa 167 kan hafe 3 dorgomtoota dhuunfaatiin qabamuun himame. Naannoo Amaaraatti ammoo teessummaawwan paarlamaa 125 keessaa 114 paartii badhaadhinaatiin yoo dhuunfatamu abin teessuma 5 argateera jedhame. Filannoo gaggeeffame irratti naannolee filannoo 165 olirraa paartilee siyaasaa 30 fi dorgomtoota dhuunfaa torbarraa boordichatti komiin dhiyaachuu fi qorannoon taasifamuun tarkaanfiin barbaachisu akka fudhatamu taasifamu ibsanii jiru. Sagantaan nyaataa addunyaa konkolaataa fe'iisaa 50 deeggarsa namummaa gosa adda addaa naannoo Tigraayitti geessaa akka jiru beeksise. Odeeffannoo marsaalee hawaasaa gubbatti maxxanseen sagantaa nyaataa addunyaa midhaan lubbuu baraarsaa meetirik toonii 900 boba'aa meeshaalee deeggarsa fayyaa fi dahannoowwan adda addaa fi eegara Tigraayitti qajeeluu ibseera. Deeggarsi kun kan walitti qabame maqaa hawaasa deeggarsa namummaa harjoomuun akka ta'e ibseera. Ejensiin oduu Itoophiyaa gabaasa jimaata baaseen konkolaattonni fe'iisaa gurguddoon 40 ta'an magaalaa guddoo naannoo Affaar Samaararraa wantoota nyaata ala ta'an biroo fe'anii naannoo Tigraayitti socho'aa jiru jedhee gabaasni kan BBC ture.
Urugan Turatin Halilla Saibari Kabif USA Russia Richard Fif at Jedan President Biden Halilla Tibana Akan double Fikan Kampanza Kumotoko Division Hojid Afs Hordofe Marine Gegefameram President America Joe Biden Getesani Russia Vladimir Putin Community USA Lilla Saibari Russia Akabuf Tarkan Fever Bachisa Hyundai Nifur at Jechu White House Gabasem Moscow Garu Himat American Malilla Saibari Ratim Irrede Russia on Namuhim Tukun Arajadan Gaitesan America Serveri Hakarota Yokan Kam Halilla Saibari Kapsisuni Halil Tijade Gafanan Yejadan President Biden Jimata Bodogaru Moscow Halilla Saibari Hanarat American Nahinkundam Nijetim American Kajetut Halilla Chaman Irrage Russia Radufa can trefim Bekum Sankan gave a Mekosmas Tajajan again you defend no Russia relay Bekam Chikan Kabantahum Agar Sisa Jetim Ika to the feed about Totormia media and Tokudun Dilen har'aa qabanne kana fakkaata odicha sanatti mulisi wajjin kan tura Muhammad Fantaale tagama kamera figura lisul sagaletin tuji Muhammad tu nafana treka kopile normia media network kanneen fan ittifufu nagayatti